Sirni Awaallcha Warraa artistii Andu'aalem yookaan Qananii addunyaa irra magaalaa Finfinneetti geggeeffamee jira. Poolisiin federaalaa ibsa baasee jira. Icciitiin hanga ammaatti jiru maalidha kan jedhu qabannee isiniif dhufneerra. Isaanis wal duraa duubaan kunooti. Poolisiin Finfinnee du'a Qananii irratti garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu ibseen poolisiin magaalaa Finfinnee du'a Qananii addunyaa ilaalchisee erga odeeffannoon isa qaqqabee kaasee garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu beeksise. Poolisiin magaalichaa ibsa irra baaseen kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3 kan jiraattu Qananiin bitootessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa naannawaa sa'aatii 10 mana ishee darbii shanaffaarraa kufuu ibse. Wal'aansaa fi gara hospitaala yaanet osoo geeffamaa jirtu lubbuun ishee darbuu kan eere odeeffannoon akkuma qaqqabeen garee hundeessuun ragaalee tekniikaa fi taaktika walitti qabuu ibseera. Poolisiin yeroo Qananiin gamoorraa kufte sanatti mana keessa kan ture abbaa warraa ishee Andu'aalem to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiru ibsuun qorannoon dhumaa uummataaf ifa akka godhu beeksiseera. Bu'aan qorannoo poolisii dursee odeeffannoowwan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti tamsa'aa jiran sirrii akka hin taanee fi adeemsa qorannoo geggeeffamaa jiru irratti dhiibbaa hin malle uumuu waan danda'uu fi namoonni gochaa isaaniirraa akka of
Thank you.